Isin haa ga'u nagaan koo gaaraaf dachaa taree baadiyaaf magaalaa keessa kan jiraattan ijoollee biyya kootiif. Ijoollee biyya koo nagaa jirtu baga nagaa taatan. Ijoollee gaafan jedhu kan sa'aatii ammaarraa kaasee gara dachee kanaatti dhufe yookaan dhufteerraa hanga obboleessaa fi obboleettii kan bultiin ijaarratiin jiru hunda of keessatti qabata. Ijoollee biyya keenyaa ganna attuu bishaarii fi ganna attuu bishaarii fi. Yaa ijoollee biyya koo nutis akkuma namni kamiyyuu ittiin gara dachee kanaatti dhufutti baatii 9 guutuu garaa haadha keenyaa keessatti baatamnee gatii haati tokko wayita ulfaa baastu baasifnee abbaa keenya gatii guddaa tilmaama hin qabneef saaxillee yoo carraa arganne gaafa ifa kanaa arginu nuuf ililfamee dachee wal nama caalsiftu kanaan simatamne. Ijoollee biyya keenyaa ganna attuu bishaarii fi ganna attuu bishaarii fi. Yaa ijoollee biyya koo. Dhaloota hin badan dhalatanii baduu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Waa jedhuu barbaadanii kanan kana jedhes seenaa jireenya koo keessaan waanan hin daganne tokkoon xiqqoo isiniif hira. Yeroon kana kaasuu kan kanaa olii hin jiru jechuu koo miti. Daandiima namni kamiyyuu keessa darbee yaadachuuf afeeramuuf yaadeen guyyaansaa wiixatatti bari'a ture. Anaan halkan qixanatti fakkaata sagalee abbaa koon dhagee ani abbaan koo sa'a kana maaf na waamaan gaaffii natti ta'u wal duraa duubaan sagaleen haadha koos obboleettii koo osoo waamuu anis obboleettiin koos kutaa ciisichaa adda addaa keessaa wal faana hirribamee hoftu keessaa wareerree owwaan waamichi sa'aa sanaa tarii halkan hirriba keessa wayyaan sirraa bu'e qorratuu sirukuta wayyaa ofitti deebisii fakkaata. Anatti halkan walakkaa fakkaate malee edaa bari'ee sa'a 11 ta'eera. Dubbiin garuu faallaadha. Na fayyaduuf osoo hin taane qorra roobaa fi hojii guyyaa sana guutuu hojjetamutti na afeeruuf ture. Waan maatiin keenya itti nu afeeran fudhachuun ammoo jaallannee qofa osoo hin taane ittiin bulmaata manaati. Anaaf obboleettiin koo ijoollee umurii 10 fi 9 yoo taanillee bari'eeraa ka'aa ati qotiyyoo camaduuf waan ta'eef midhaan eegaa dheechisii yoo ta'u obboleettii koo immoo maatii namoota 10 qabu kanaaf nyaata hojjechuuf afeeramte. Tolee jennee gara hojii keenyaatti fuuleffanne. Roobnii fi fixeensi hamma siinii ga'u kun hojjaa koo irratti bubu'aa kana maraan wallaansoo wal qabaa daalee fi diimaa akkasumas qamaleef jaldeessaan wal mormaa guyyaan qabsoo eegale. Hunda caalaa immoo kan garaana gubu umuriin koo barnootaaf ga'ee kan silaa kutaa 4-5 barachuu qabu isan kutaa tokkollee barachuuf carraa dhabee hiriyyaa jireenyan keessa jiraadhu kanaa ta'uu kanatu na yaachisa. Kan carraa argatee barachuun yayyaba jireenya boodaa kaawwataa jiru hawwaan oolee bula. Garuu gaafan hiriyoota koo warra kaan ilaalu immoo jireenyin keessa jiraadhu kanuma hiriyoota koo biroon wal fakkaata. Maaltus na aarse jireenyuma dachii kanaatu akkanaa jedheen ofitti hasaasa of jajjabeessas. Yaa ijoollee biyya koo hiriyoonni koo warri durbaa qoraan coru. Nyaata qopheessu, meesu, haramu, tumu, dafaquuf jecha dhalli namaa jireenya kanarraa fooyya'aa ta'e akka jiraatu yoo hin beekan. Kanuma ootii jedhanii amananii fudhataniiru. Warri dhiiraa immoo ganama hanga galgalaatti qonnaa qotaa, shoggaraa cabsaa, galagalchaa oolu. Halkanni silaa yeroo boqonnaa ta'e yeroo hojii marsaa lammaffaa kan ittiin booyyee dhaddee waraabessa horii nyaatuu waliin wal'aansoon taasifamudha. Kana hunda hojjetaa gaaffiin kan akka uffannaa dhabuu fi nyaata madaalamaa dhabuu immoo rakkoo biraati. Jireenyi bu'aa ba'ii akkasii baadiyaa qofa jira waan ta'eef warri magaalaa jireenya mijataa keessa jiraatu jedhee yaaduun koo waan hin oolleef jecha warra magaalaa qorachuun koos hin oolle. Gaafan magaalaa dhaquus akkuma baadiyaan rakkoo mataasaa qabu kan magaalaa immoo isa caala yoon jedhe ol kaasuu natti hin ta'u. Baadiyaatti illee waan fedhe yoo ta'e iyyuu ijuma mukaa nyaatu malee wanti nyaatan hin dhabamu. Magaalatti hojjetanii hin qaban taanaan yoo beela'an wanti itti obsan hin jiru kadhachuu yookaan mar'immaan maranii garaa qullaa jiraachuun alatti. Ijoolleen baadiyaas magaalaas rakkoo sababa dhabiinsaa fi hubannaa dhabiinsaan argame kanaan wallaansoo wal qabaa walakkaa bara isaanii dabarsu kanumas ammoo maatii isaanii dhaalchisu. Rakkoon kun maaliif nutti dhufe? Nuti qomoo abaaramaadhaa jedhee gaafan seenaa biyyoota guddatanii gaafadhu abaarsa akka hin qabnee fi aadaa hojii hojjechuu gaarii dhabuu keenyan hubadhe.
biyyoonni guddatan kan guddatanis karaa garaa garaa hojjetanii ummata isaanii kanaaf yayyaba ka'an. Deegnii fi hiyyummaan diina isaanii araarama hin qabneef ta'uu hubachuun waliif dhaamanii qabsoo hamtuu taasisan. Kana gochuufis hunduu walii birmatan, waltumsan, harka wal qaban. Bareedinaa fi hawwattummaa biyya isaanii ilaaluun beekaa fi wallaalaan keenya garas abjoota malee biyya hojjetee hawwachiisuu irratti hanqinoonni ni mul'atu. Yaa ijoollee biyya koo warra dargaggootaa, shamarranii fi daa'immanii fuula keenya gara waan hojjetaa jiruutti haa deebisnu. Cichoominas haa taasifnu. Waan gaariis walii keenyaaf haa hawwinu. Nageenya biyyaa, naannoo fi ofii keenyaaf dursaa laannu. Yaa ijoollee biyya koo baadiyyaaf magaalaa keessa jiraattanii surree jilbarraan dhumtee abbaatu waraannataa, deega ijoollummaan dhufte abbaatu tattaaffataa jedhamtiiree geeraraan. Kanaafuu rakkoo akkas hawaasa keenya darartu kana xumura itti goonee biyya keenya biyya dhalootaaf mijattu goonee dabarsuudhaaf bakka jirruutti hojii hojjetaa jirru irratti cimuudhaan ciniinnannee hojjechuu, kan baratu barnoota isaatti, kan qotu qonnatti, kan daldalu daldalaa fi hojii hojjetu kamittuu yoo cichoome biyya keenya sadarkaa barbaannetti ol guddisuu dandeenya jedheen amana. Jedha egaa haasaan baay'atee fi harreettiin fe'an jedhama waan ta'eef xalayaan ijoollee biyya koof barreesse kanumaan goolaba. Naaf jiraadhaa, hamaa of kalaa, obboleessa keessan Anis Qeel Argawuti.